Durriyyeen ganda keenya keessaa nuuf faarsitullee yeroo inni ari'aachi galche abbaa kiyyaa jetteeti wada Ameerikaa gara Awurooppaatiin maal kana keessaa baqattee leenca akkanaa kana gartanii. Kana paarlaamaa gubbaa taa'ee naqannaqe ilaalla gartee akka onnaatitti. Yeroo paarlaamaa keessa teettee raftu baroonni dalaganii jiru baraabbachuu cabsu. Durriyyeen maan amma gartee maqaa ministeeraatiin maaliin achi keessa wal geettee diina wajjin dalaydu wanni isaan hin dalagin hin jiru. Waa meeqa godhame, waa meeqa dalagame, shira meeqa xaxame, ajjeechaa meeqa irra yaalame, gocha ilmoo namaa irratti hin dalagin sabni isaa qomoo kiyya kan inni jedhuun osoo inni lammii tiyya qomoo kiyya saba koo jedhee kadhatu. Osoo saba koo lammii tiyya jedhee inni kadhatu. Durriyyeen afaan Amaariffaatiin gartee buddeena kalee nyaatteef jecha duttu leenca kana nu harkaa nyaachuu baate alhamdulillah warri baatanii dhugaatan wajjin wareegama kafaltan. Kan itti ajjeefamtanillee, kan itti tumamtanillee, kan itti arrabamtanillee. Wallaahi dhiira guyyaa natti agartu guyyaa cinqii sallaan. Jagna yeroo natti dabaaftu, jagna guyyaa rakkoo yeroo namni lama sadi jiru nama san waliin dhaabbate malee dayyuusa nama heddummina laalee karaa gartee wanni irraa bahu deemuu miti jechuudha galee. Namni haqaa namni dhugaadhaa gaafa rakkoo cinqiin dhufte. Gaafa waliin dhaabbanne bara leenca Oromoo kana. Leencolee Oromoodhaa akkasii kaayyoon dhugaa abbichuu jala leencolee hedduu jira. Nama akka Fiild Maarshaal Biraanuu Juullaa fa'aa jira. Nama akka Adaanichi fa'aatu jira. Maqaan dubartii haa badu. Gabbaye bar namni dingilfamee adda bahe wallaahi. Gara feete yoo ati gorte bitaa mirga hadha raayyaan ittisa biyyaa yoo jagnoota Oromootiin akkasitti leencolee humna qilleensaa dhaatu Yilmaa Mardaasaatu jira leencaati deedde jagna. Leenca ija barbadaa dhiira gaafa xiiqii ni jiraniiba. Nama akka Abdataa Shuumii fa'aatu jira. Jagnoota eenyu maqaadha eenyu siidhiis. Warra biyya kana bar kun qawwee gurgurataa, kun waraana gurgurataa, kun biyya gurgurataa, kun hoggana gurgurata kalee. Hadha wanni aabbichuun akka leencaa leenci bosona keessa bineensa guutoonni cabsee of jala galcheen jagnummaadhaan garte. Gama baasee deema keessa garte. Maaliif leenci illee bara addaami leenca duuba jira. Raayyaan ittisa biyyaa yoo hadha mammagaallaan aayyaatiin hin utubamin bakkoota fura inni kaayyate laal. Humni qilleensaa Yilmaa Mardaasaa as jira kaa leencaati deette maasha Allah jeneraal Yilmaa Mardaasaa. Shuumii Abdataa fa'a. Diinagdee namni nyaatee dhugee gadiin ta'a illee nu jira. Jeneraal Abdurrahmaan Usmaan. Loojistik bakka guddoo kaa nama ittiin gurguratan. Tana bara bakki guddoon bakki waraana yoo ajajaa waraanaa haga fedhe jabaate bara haga fedhe. Jagna fedhe waan fedhe dalaga. Yoo loojistikiin namni meeshaa lolaatii fi jireenya waraanaatii fi kophee waraanaa, uffata waraanaa, qorsa waraanaa loojistikii waan barbaachisu meeshaa barbaachisu ittiin kaleessin waraanni haga fedhe yoo jabaate gariin dhaqu. Kun hundi ilmaan Oromooti. Na uffolchallee. Finfinnee hadha akkana bareedde tana yoo adda daaricha hin jira akkana bareeddiseetanii qaataa abbichuu silaa mataan garagale. Nam meeqaan qabsoo wal qabatteeti jeneraalota hattuu meeqaan warra kalee biyya tana gartee mana fincaaniin qotannu karaa gubbaa fincoofna peestaalaan udaannee darbina jedhu bar dirqiin lakki mana fincaanii isinii qonna karaa isinii tolchina lolaan gartee ijoollee guuree asirraa deemanii biyyi tun biyya gartee akkana taatu waa meeqaan kokkee wal qabataniitiin biyya tana ijaaranii jechuudha. Adda durriyyeen miidiyaa gubbaa baatee Dr. Abiy Ahmad Alii naannoo Oromiyaa qofa buqqisee jetti. Magaalaa biraan tunne. Osoo akkasuu godhellee jagnummaa godhe dhiirummaa. Oromiyaa tolchu malee diiguu miti. Baalee roobee deengadda dhatte gartanii jimmaan dhattanii gartanii dhaqima yoo xiqqaatte hadha magaalaan 60-70 bar magaalaa Oromiyaa qofaa miti. Gandi warra Amaaraa naannoon Amaaraa bar bishaan abbaa kana irra cicee riqicha abbichuu ijaare gartanii magaalaa warra waan ni godhe. Waggaa 150 maqaa uummata Amaaraatiin biyya tana bulchan.
Karaa tokkochaan qabdu riqichaan qabdu magaalaan Gondarii Goojjamii Bardaarii Gabbaatu. Sini galaan mana diiganii jedhee diigan malee taa'an taatu dubbiin. Diiguu addaa laalte ati. Boru maaltu dhufaan agarre. Diigan malee ijaaranii. Uummata walirratti tuulame yoo ibiddi ga'e yoo ibiddi ka'e karaa warri ibidda dhaamsuun seenu dhabee uummanni keenya gubata yeroo mara. Lolaan fuudhee lixaan karaa hin qabu. Sisteema bishaan lafa jalaa hin qabu. Wilii diigama diigdeeti ijaarta deebiste. Hadha laaliin badii hadhaa waa badanii deebanii waa ijaaraman. Kun ka dalagame jagnummaadhaan, hayyummaadhaan wal gargaarree walii tumsinee wal jala dhaabbannee wareegama waliin kafallee adda bar warroonni qabsoo kanarratti hirmaatan warra abbootii garaa malee wal quban qabanii bara. Namuu gargariin kiyya kun jedheeti qabsoo bobba'ee isin hadha warri biyya arabaa jirtan biyyoota adda addaa keessa jirtan biyya keessa wal quba qabna. Horii walii kafallee anaa horii naa kafaltanii an horii isinii kafalee gandaan wal ijaarre amantii wal ijaarre miti. Dhukkubni keenya tokkoof namuu ba'ee saba keenya kanaa sagalee taane hattu yoo isin baate hattu jenneeni sodaata akka malee kijibduu yoo isin baate kijibduu jenneeni ergamtuu yoo isin baate ergamtuu jenneeni diina yoo inni dhufe diina jenneeni si argina jenneeni akkasii walii tumsineeti adda qoma dhaannee deemaa jirra gartee hantuunni boolla galee adurree ofirraa eeguu jira akkasii bara hantuunni boollaa yaa'ee boolla dachaame alhamdulillahi rabbil aalamiin. Maaxarii, kijibduu, ergamtuu, ololtuu, bololtuu namni jabaan hayyuun sobee araarsa biyya takka. Sobee waliin lolchiisu. Yoo mootummaan kun nama ajjeesaa jiraate, yoo mootummaan kun nama saamaa jiraate, yoo danda'e irraa dhoorga akkam godhee akka dhiiraa ijaaramee gabbayee uummata san keessa dhaabbatee tuqinaa uummata kana jedhee irraa dhoorga. Yoo uummata ajjeesaa jiraate yoo saamaa jiraate mootummaan kun reeffa fuudhanii ilma haadha boochisuu sooshaal miidiyaa gubbaan maxxansanii haati yeroo cufaa sooshaal miidiyaa gubbaa ilaaltee boottee jiru birrii kafalee ajjeesanii bara. Si saamaan si ajjeesan akkasii godhan asiin si baasan mootummaan akka warra kalee si wayyaa warri kalee qabrii jira ka'ee waan akka hin godhu kalee gaafa muummichi ministeeraa siidaa Haayila Sillaasee miliinikii fuudhee araa kiiloo kaa'u sirna kalee nurratti deebiseetti akka odalarree iyyitee jechuudha kalee wallaahi bara uummata waan saalfannee waan beekne. Gaafa siidaa jaraa fuudhanii kan maayyiti gaafas illee beektuusi. Yoo seenaa jaraa akka abbichuun muuzeemii godhee seenaan jaraa takka takkatti akka Oromoo itti qalan. Uummata Musliimaa Itoophiyaa keessatti qalan. Kitaabni akka tabuu deemuuf warra turistii addunyaa barsiisuu deema warra kaleessa nu rabbi jedhuu fi warra nuti gartee Itoophiyaa keessatti dachii kiristaanaa afaan Amaaraa uummata Amaaraa qofa jiru sun isan akka uummanni sun hin jirreef loltuun jagni. Kabahaadhiya kaabaa kibba gammoojjii hunda keessatti lafeen ilmaan Oromoo sabaa sablammoota Gondarii Goojjam illee jirti garte. Maqalee illee hattaa kunnoo asab jirti. Daangaalee Somaalee Keeniyaa asiin marsi Itoophiyaa guutuu ati hidhatte lafeen sabaa sablammootaaf ilmaan Oromoodhaa bakka hundaa qottee lafaa baaftaa jechuudha. An Oromoodha itti lafaa si ol yaadde. Garuu warri maqaa waamamee nutti himaa ture gosa tokkocha uummata tokkocha afaan tokkocha jechuudha. Kana hunda gabbaya seenaan hadha kitaaboleen katabame addunyaa keessatti Itoophiyaan የክርስቲያን ደስቴት ነች ይላል ተቺ ክርስቲያናት ኡመን ኢሲ ጉባ ጅሩ አማራ ወሪ ኩወ ማጤኑ እንጀላል በቀታ አላዱፍ ሰንጉቱ አደ ቢሻን ዱጋ ምንኛ ከነማ በረቴን ታይን ኃይለ ሥላሴን መንግስቱ ኃይለ ማርያም ኩታጃ በረት namni Itoophiyaa bulche keessaa kutaa laaqee Mallas Zeenaawiiti. Adda ka dadhabne Jawaarii kalee opiidiyooni ilmaan Oromoo fixeen illee aga danda'u lammaaf wajjin dalagee ala baheetu qabsaayaa ta'ee adda nurratti duultee jechuudha. Nutti abboo warri bakka dhiiraa dhaabbannee akka dhiiraa kaleessallee kilaashiin udaan nama nyaachifne addallee teknooloojiidhaan intarneetiidhaan diina biyya kanaa udaan nyaachisaa jirruyyuu namni gartee jagna goota nuun hin jedhe nu jala hin deemne namni. Maaliif baaxila jala deemuu barate hedduun nama kijibduu hattuu. Itoophiyaa ka baratan nama isa hachisiisu hattuu ka isa hatu isumatanii bare abbaatu ilmaataa ilmatu abbaataa ollatu ollaa hataa. Rakkoo guddaa qabna bara namni jagna jala deemee guddate jagnuma ta'a. Namni dayyuusa jala deemee guddate dayyuusuma ta'a. Warri adda dadhabne kamataa nu nyaatu kuni warra gabra ufiin jedhee Oromoo tana gabra jedhee kalee adda doktoraa piroofeesaroota ala kana yaatee kalee uummata Oromoo gurgurattee ijoollee isaaniitii miila dhixxee barattetu
Eegaa warri galii Itoophiyaa keessa baratan na uffolcha. Haayila Sillaasee keessa warri baratan. Adda Dooktor Profeesara warri itti ala kana ciisu maal dalagaa turan galee saba Oromoo irratti dhaqamee seenaa qoradha. Maqaan Mahammad Yaasan Baqqalaa Asaffaa Oromoodha yoo ilaalte Islaama Kiristaana yookaan wayi. Hin saalfattu hadha hundaa yaatee waa'ee Oromoo nutti himuu deemti. Ani Oromoodha jettiin saalfattu. Oromoon miidhamte jettiin saalfattu. Eessa turtan waggaa ganaa waggaa 150 isin umrii keessaa waggaa 70 80 warri manguddoon amma isin dadhabne tun. Eessa jirtan gaafa ilmi namaa diinaan gartee kokkee wal qabatee wal nyaachaa ture san gaafa miilaan lafa deemee baala uffatee qabsaa'aa ture san eessa turtan? Maan bayin agaaratti akka Nadhii Gammadaa akka Jeneraal Waaqoo Guutuu Jaarraa Abbaa Gadaa fa'aa akka Jeneraal Taaddasaa Birruu fa'aa dhiira kalee diina kana bakka jirtu kokkee wal qabattee deemtee hayyaan laallattu illee hin taane dhiirri kun bara. Namoota barumsallee qabanii bara namoota dandeettiillee qabanii qabeenyallee qabanii bara. Takkaa jiruu ilma namaallee hin dabarsine.